Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanalii yuutuubii Imraa Oromoo App baga nagaan gara chaanalii yuutuubii Imraa Oromoo Appitti dhuftanii egaa daawwatta kiyyaa barumsa har'aa kana keessatti barumsa ajaa'ibaa tokko kan waliin baranna. Barumsi har'aa keenya kunis immoo akkamitti bilbila keenya qulqulleessuu dandeenya yookaan immoo foon cleaner akkamitti bilbila keenya qulqulleessuu dandeenya wantoota bilbila keenya keessa jiranii akkasumas wantoota osoo nuti hin beekin vaayirasiis ta'uu danda'a, qoshaashaawwan viidiyoo garaagaraa ta'uu danda'a. Haala salphaatiin akkamitti bilbila keenya qulqulleessuu dandeenya. Fakkeenyaaf mana keessa jira mana qabna yoo ta'e yookaan mana keessa jiraannu keessa jechuudha. Akkuma mana miiccinee mana qulqulleessinu akkasumas immoo akkuma uffata keenya miiccinee uffata keenya qulqulleessinu akkuma nanna keenya miiccannee nanna keenya qulqullina nanna keenyaa eeggannu akkuma kana bilbila keenyas immoo qulqulleessuu qabna jechuudha. Isinii gala jedhee abdiin qaba. Akkuma nanna keenya miiccinu nanna keenya miiccannu akkuma uffata keenya miiccannee of qulqulleessinee of bareechinu bilbila keenyas immoo akkasitti qulqulleessuu qabna jechuudha. Akkuma namni tokko samu bilbilli keenya samuu danda'a jechuudha. So bilbila keenya immoo qulqulleessuu qabna jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti chaanala kanaaf haarawaa yoo ta'an chaanala kana like, subscribe akkasumas immoo hiriyoota keessaniitiif share godhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti ceesisa xiqqoo daawwannee walitti adeeminu. Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma sila isiniif kaasuuf yaalatte appilikeeshinii tokko appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa foon cleaner kan jedhamudha. Akkuma nuti nanna keenya miiccannee of qulqulleessinu akkuma mana keessa jiraannu mana keessa jiraannu keessa mana keenya akkuma itti miiccinee qulqulleessinu of qulqulleessinee of bareechinu jechuudha. Akkuma kana bilbila keenyas immoo qulqulleessuu qabna jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf torbanitti yoo xiqqaate guyyaa tokko nanna yookaan immoo qaama isaa miiccachuu qaba jechuudha. Akkuma kana bilbila keenyas immoo wantoota yookaan xuraawwan garaagaraa wanta keessatti argamanii fi bilbila keenyas immoo akkuma kana qulqulleessuu qabna jechuudha. Akkuma of bareechinee of qulqulleessinu bilbila keenyas immoo keessaa kan jiru wantoota garaagaraa jiraachuu danda'u osoo hin beekin jechuudha. Xuraawwan garaagaraa itti bu'uu danda'u jechuudha. Akkuma kana wantoota bilbila keessa jiran sana qulqulleessuu qabna jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf chaanala yookaan immoo yuutuubii irraa daawwachaa jirtu yoo ta'e viidiyoo kana yuutuubii irraa daawwachaa jirtu yoo ta'e diskiripshin booksii amma viidiyoo yuutuubii irra ilaalaa jirtan sanarraa argachuu ni dandeessu jechuudha. So diskiripshin booksii sanarraa chaanal telegiraamii kiyya jira. Chaanal telegiraamii kiyya irra galuudhaan appilikeeshinii kana faayidaa isaa fi akkasumas immoo appilikeeshinicha achirraa argachuu dandeessu akkasumas wanta isin fayyadan wanti kun wanta dhugaa ta'edha. Wanti soba ani hin barsiisu jechuudha. Chaanala kana irratti wanta soba kamiyyuu hin barsiisu jechuudha. Qorannoowwan garaagaraa wanta garaagaraa irratti taasisuudhaan kan isin barsiisu malee wanta soba isin hin barsiisu jechuudha. Wanta dhugaa ta'edha kan isin barsiisu. So diskiripshin booksii amma viidiyoo ilaalaa jirtan kanarra achirra chaanal telegiraamii kiyya jira. Chaanal telegiraamii kiyya irra tuquudhaan jechuudha. Liinkicha tuquudhaan chaanal telegiraamii kiyya irra isin geessaa. Telegiraamii yoo banattanii qabaattan jechuudha. Telegiraamii kiyya irra erga galtanii achumarraa namooti jooyin godhaatii achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Warreen hin barbaanne immoo warreen hin barbaanne pileestoorii irra galuudhaan akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Maqaan isaa maal jedhama? Foon cleaner kan jedhamudha jechuudha. Pileestoorii irra galuudhaan foon cleaner jettanii barreessitu piroofaayilii kan fakkaatu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii maxaragiyaa wayii qaba. Iddoo kanarra wanta akka vaayirasiiwwan yookaan immoo qoshaashaa jiran jechuudha. Miicaa jira. Piroofaayil piikcharii kana kan fakkaatu kan qabu buufattu jechuudha. Hedduutu jira pileestoorii irra. Kana buufattu jechuudha. So oriijinaala isaa argachuudhaaf immoo chaanal telegiraamii kiyya irraa argachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa akkuma appilikeeshinicha buufattanii appilikeeshinicha keessa linnaa jechuudha. Akkuma appilikeeshinicha keessa linnee appilikeeshinichi kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinicha kana fakkaata. Akkuma isin argaa jirtanii jechuudha. Kun iddoo kana buruushiin qulqulleessuutti jira jechuudha.
iddoo kana kan jiru cleaner yookaan immoo qulqulleessu jechuudha. Xuraawwan as keessa jiran qulqulleessi. Xuraawwan hedduutu jiru. Kanaafiyyuu qulqulleessi jedhaa jira. Okay jedhee cleaner itti godhaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Cleaner kan jedhu kana ni tuqna yookaan immoo iddoo kana junk files yookaan immoo bakka xuraawwan faayilota keessa dhokatanii jiran kana qulqulleessinaan jechaa jira. Kanaaf clean itti goona jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii qulqulleessaa jira jechuudha. Lakkoofsa haala kanaan bakka xuraawwaa bilbila keenya keessa jiran haala salphaa ta'een qulqulleessaa jira. Akkuma argaa jirtan daawwattoota kiyyaa clean goona jechuudha. Kun xuraawwan bilbila keenya keessa jiran jechuudha. Naannawaa 60.7 kiiloobaaytii bilbila keenya keessa xuraawwaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa namni tokko naannoo isaa dhiqatu xuraawwaa garaagaraa saamunaa fayyadamuudhaan ofitti baasa jechuudha. Kunis akkuma kanadha jechuudha. Okay, akkuma isin argaa jirtan haala kanaanidha kan inni nuuf qulqulleessu. Gaafa inni nuuf qulqulleessu raawwatu mallattoo magariisaan right nuuf godha. Kazaan yookaan immoo isa booda immoo task is completely haala salphaatiin complete godhee qulqulleessee jira jechuudha. Okay, erga qulqulleessinee raawwanneen booda bakka go jettu ni tuqna jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtan jechuudha. Haala salphaa ta'een yookaan immoo fakkeenyaaf miimoorii keessa parsantiin 75 naaf qulqullaa'ee jira jechuudha. Firii miimoor GB tokkodha. Haala salphaa ta'een wanta xuraawwaa bilbila keenya keessa jiran nuuf qulqulleessuu danda'a. Task clear goonaa haala salphaa ta'een naaf qulqullaa'ee jira. Dan goonaa jechuudha. Haala salphaa ta'een bifa kanaan mobaayila keenya akkuma nuti dhanna dhiqannutti qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Okay, inni biraan immoo xiqqoo dhumasee of duuba deebi'uudhaani jechuudha. Akkuma bakka bootaa jalqabarra galuudhaani all clean up yookaan immoo al tokko keessaa baanii jechuudha. Appilikeeshinichitti gaafa deebinu akkuma appilikeeshinichitti deebinan jechuudha. All clean up kan jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Achi keessas wanti yookaan haala kanaan kan nuuf qulqulleessaa jiru wanti yookaan immoo faayilota qoshashaa ta'an nuuf qulqulleessaa jira. Haala kanaan parsantii 100 erga ta'een booda wanti yookaan immoo bilbilawwan keenya keessa jiranii nuuf qulqulleessuu danda'a jechuudha. Inni biraan as keessa deemuudhaan hunda isaa qulqulleeffadhaan isiniin jedha. So haala salphaa ta'eenidha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaatti itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Appilikeeshiniiwwan kunniin appilikeeshinii bilbila keenya nuuf qulqulleessan appilikeeshiniiwwan kunniin akkasii appilikeeshiniiwwan baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Itti fayyadaman isiniin jechuun barbaada. Kanaaf appilikeeshinii kanatti akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa barumsi keenya kan har'aa kana fakkaata ture. Egaa hanga barumsa biraan walitti deebinutti nagaatti isin jedha. Akkasumas mootii chaanala kanaaf haarawaa yoo chaanala kana like, subscribe akkasumas mootii hiriyoota keessaniitiif share godhaan isinii jechuun barbaada. Akkasumas appilikeeshinii kana akkuma sala isiniif kaasuuf yaaletti appilikeeshinii kana Play Store irraa yookaan immoo chaanala Telegiraamii kiyyarraa argachuu ni dandeessu. Chaanala Telegiraamii kiyyarraa description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan irra galuudhaanii channel Telegiraamiin kiyya http//team imraa oromoo app kan jedhu irra galuudhaan jechuudha. Achirra galuudhaanii appilikeeshinii kana buufadhaan isin jedha. Egaa daawwatta kiyya barumsi keenya kan har'aa asirratti raawwataa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti waan na hordoftaniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Ciao.